Banneetu mee maaltu ta'ee akkamittiin kan ijoolleen kun ba'an? Tole kana kan itti bahuu danda'an jechuudha. Mootummaan hiriirratti deeggarsa abdiif bahaa jechuudha. Uummata keenya baay'ee xiqqeessitee jechuudha. Aradaa duuseerraa jechuudha. Konkolaataa irratti muka dhibbaa ol fe'anii osoo deemaa jiru. Aradaa duusee san keessatti garagaluudhaan jechuudha. Namoota 28 ol jechuudha. Kan du'e ammatti battalatti nama 28 kaan ammoo riifar ta'anii baay'inni namatu jedhanii. Kana caalaa ifa fuuldura jechuudha. Kan kana godhan bulchaa aanaa meeqaa namatti jechuudha. Riyaad Mahammad Ursoo nama jedhamudha jechuudha. Dirqisiisee uummata jechuudha kan baase. Kanaaf uummanni ammi ba'ee dhume kun sababaa biltsiginnaan dirqamaan uummata yaasuudhaan fuudhanii ba'anii balaan konkolaataa kunis uumame jechuudha. Eeyyeen tu'atee mootummatu dirqisiisee jechuudha uummata keenya baasee kanatti fichisiisee ture jechuudha. Hayyee guddaa galatoomaa.